Tole nagaa fi araarri ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota, jaalatamtoota, hordoftoota maatii Taaddaluu akkam jirtu fayyaa keessanii? Ani nagaa kooti. Gooftaan haa ulfaatu. Baga eeggamtanii gargaaramtanii guyyaa fi sa'aatii kana geessan isiniin jechuutiin jaaladha. Sababi isaa guyyaa kana gahuun jabinaa fi beekumsa qabnuun miti. Fedha waaqayyo dandeetti waaqayyo waan ta'eefidha guyyaa kana gahuun. Kanaaf iyyuu maqaan waaqayyo haa ulfaatu. Haala ulfaataa, yeroo ulfaataa, qilleensa ulfaataa keessatti akkasuma biyya hormaa keessatti nu gargaaree, nu eegee, nu tiksee guyyaa fi sa'aatii kana nuuf kennee jira. Maqaan waaqayyo haa ulfaatu. Abbaa itti hirkatetti inni gimbii jabaadha. Waan jechuun waaqa dhugaa fi amanamaadha. Lafa firri nama hin arginetti, lafa hiriyyaan nama hin arginetti, lafa haati fi abbaan nama hin arginetti sekundii tokko kan nurraati adda hin baane abbaa dhugaa, abbaa amanamaadha inni. Maqaan isaa haa ulfaatu. Akkasasiin jechuuti jaaladha. Hunduma dursee nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Lafa jirtan irratti, mana jirtan irratti. Sababi isaa bakka nagaan jiru waan hundatu jira jechuudha. Lafa nagaan jiru wanti hundinuu guutuudha. Yeroo ammaa kana maaltu dhabame? Nagaa qofatu dhabame jechuudha. Haa ta'u wanti hundinuu guutuudha, wanti hundinuu jira. Garuu maaltu dhabame? Walii galtee fi nagaatu dhabame jechuudha. Inni nagaa deebisuu danda'u immoo inni waan hunda gochuu danda'u waaqayyo biyya keenyaaf nagaa fi tokkummaa jaalala haa deebisu jechuun dhaamsa kootidha. Akkasuma warroonni maatii koo hin taane jalqaba irratti laayikii, koomentii, sabiskiraayib gochuudhaan maatii kootti dabalama. Warri immoo maatii koo taatanii hangayyoona na jajjabeessaa turtanii jabaadhu. Si bukkee jirra, si duukaa jirra naan jettanii hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabajaa, guddaa galatoomaa isin jechuutiin jaaladha. Tole har'a viidiyoo maal qabattee dhufte jechuuti dandeessu. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo wayitu na ajaa'ibe jechuudha. Na rifachiises. Eessa akka ta'e hin beeku, biyya eessa akka ta'e ani hin beeku. Garuu wayi carra dhala namaa kan jiru wayitu gaafii keessa kootti uume jechuudha dhugaa rabbi. Sababi isaa dhalli namaa kun ni dhalata. Garuu waan isa eeggatu hin beeku. Guyyaa lafa kanarraas du'u hin beeku. Amma akka jiraatus hin beeku. Garuu hundi keenya fageessine yaanna jechuudha. Guyyaa waggaa kana waan akkasii hojjanna. Waggaa dhuftummoo waan akkasii hojjanna. Waggaa chaantummoo waan kanarra gahuuti qabna jennee karoorsina malee guyyaa lubbuun keenya baatu hin beeknu jechuudha. Kun hundinuu immoo dhugaa kennaadha. Dhalli namaa bakka itti lubbuu sabuus hin beeku, bakka jiraatus hin beeku. Kana waaqayyo duwwaatu beeka jechuudha. Dhugaa viidiyoo kana ilaalee hedduu tokko natti dhagahame jechuudha. Isaan garuu baay'atanii deemu. Warra baay'atan kana keessaa kan carraasaa ta'etti allaattiin kun yeroo liqimsitu dhugaa hedduu tokko natti dhagahame jechuudha. Mee viidiyoo kana ilaalaa. Dhugaa viidiyoo kana ilaalame hedduu tokko na ajaa'ibe. Biyya eessaa akka ta'e hin beeku. Mee carra dhala namaa ilaala dhugaa rabbi. Hin jiraanna jenna malee guyyaa lafa kanarraatti dhabamnu hin beeknu. Sanumaa immoo keessi keenya hammeenyaan guutame, gidiraadhaan guutame, waan gaarii waliif hin yaadnu, waan gaarii waliif hin hawwinu. Guyyaa lafa kanarraatti kaanuyyuu hin beeknu. Garuu dhugaa rabbi kallattii kamiin akka wal miinu yaanna malee daandii waaqayyoo nutoo silaa guyyaa biyyi kun biyyi lafaa kun mana kiraati. Guyyaa biyya lafaa kanarraatti deemnu hin beeknu jenne waan nutti dhufu tokko hin yaannu. Maal yaanna? Gidira ebeluun akkam na caale, ebeluun akkamti na caalte, ani maafan ishii gadi ta'e jennee hin yaannu. Eenyumti keenya hiree keenya qabna. Waaqayyo gaafa nu uume akka hiree keenyatti nu uume jechuudha. Garuu waaqayyo biyya lafaa kanarratti lafee tokkorraa kan hundi keenya uumamne. Kun yeroo kamiyyuu dhaamsa kooti. Sababi isaa wangeelatu jedha. Addaamii fi Hewaan irraa uumamne. Kanaaf iyyuu nuti obbolaadha. Yaani walirraa fageenyi haa dhaatu, wal fuudhuun haa ta'amu, waliin jiraachuu, waliin horuu haa ta'amu malee nuti lafee tokkorraa kan nuti uumamne jechuudha. Sanaaf iyyuu biyya lafaa kana kan diriirse nu miti. Kanaaf iyyuu
wangeela irraa dhugaadha barbaadeen dhabe. Waa'een uummata kuush jira, waa'een Itoophiyaa jira, waa'een biyyoota tokko jira garuu lafti kan eebiluuti kan jedhu hin jiru. Jalqaba irratti Oromootu Amaaratu Tirgetu uumame kan jedhe hin jiru. Garuu dhugaa Rabbii odoo jaalalli gidduu keenyatti baay'ate maal ta'a? Odoo waan gaarii waliif yaadne maal ta'a? Hammeenyi keessa keenya yoo bee maal ta'a? Amma waa'ee allaattii kana gaafa laalu hedduu tokko natti dhaga'ame dhugaa Rabbii. Amma jarreen kuni akka namaa yookiin iddoo bashannanaa deemanii jiru. Nagaadhaan galla, nagaadhaan hiriyaa keenya waliin taphanne maatii keenyatti galla jedhaniiti kan isaan manaa ba'an. Wanti isaan hin beekne yeroo akkasitti qunnamu baanii alatti hafuu Waaqayyo namaa oolchu. Du'a tasaa Waaqayyo namaa oolchu. Dhugaa Rabbii mee Waaqayyo mee jaalala tokkummaa hubannaa fi ogummaa nuuf haa kennu dhugaa Rabbii hanga biyya lafaa kanarratti jirrutti. Dhugaa miidiyaa kanarratti kan walitti dhufnuu fi faayidaa qofaaf miti kan tokko beeku tokko hin beeku. Wal jajjabeessuu, wal gorsuu, karaa dhugaatti wal deebisuudha silaafiyyuu. Garuu maaltu baay'ate karaarraa wal balleessuu. Gorsa hin taane waliif laachuu, viidiyoo garaagaraa, viidiyoo Waaqayyoon gaddisiisu laaluu kanatu nutti baay'atee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu eessa akka jirru of hin beeknuuf dagannee jirra. Maalirra akka jirru irraanfannee jirra. Guyyaan kun garuu yoom akka nutti dhuftu hin beeknu. Guyyaa lafa kanarraati kaanu yoom akka nuti lafa kanarraati duunu hin beeknu. Maal beekna nuti gidiraa hasaabuu, hammeenya waliif hasaabuu kana duwwaa beekna. Dhugaa Waaqayyo hubannaa fi ogummaa isaa nuuf haa kennu. Guyyaan ani deebi'ee dhufu eenyullee hin beeku jedha dubbisa sagalee Waaqayyo. Masii jiraata Yesuus ilma Waaqayyo deebi'ee akka biyya lafaa kana dhufu eenyumti keenya iyyuu ni beekna. Amantii kam keessa jiraadhu eenyumti keenya hin beekna. Garuu Yesuus Kiristoos yoom deebi'ee dhufa kan jennu keessa keenya hin jiru. Maaltu jira miidiyaa irratti akkas ta'u kana dhufa sammuu keenya guutee kan jiru. Dammaqa hin rafiina jedha wangeela irratti. Dammaqa hin rafiina. Hin rafiina jechuun Waaqa keessan uumaa keessan kadhadhaa jechuudha. Garuu nuti san beeknu. YouTube'n miidiyaa sooshaal miidiyaa garaagaraa sammuu keenya qabatee jira. Wanti kun immoo isa akka nu geessu tilmaamuun nun dhibu. Dhugaa Rabbii. Wanti amma akkas miidiyaa irra ta'aa jiru kuni wanti nuti miidiyaa duukaa kaachaa jirru kuni dhuma keenya eessa akka nu geessu tilmaamuun nun dhibu. Garuu dhuma kana beeknu dhugaa Waaqayyo hubannaa ogummaa isaa nuuf haa kennu. Nuti wallaaltotadha, nuti cubbamtootadha. Duras Waaqayyo Yesuus Kiristoos nu warra cubbamtootaaf jedheeti foon uffatee biyya lafaatti deebi'ee nuuf jedhee du'e. Amma garuu nuuf miti kan dhufu nutti dhufa malee. Kanaaf nutti hin dhufin nuuf haa dhufu kadhadhaa. Waaqayyoon kadhadhaa natti hin dhufin nuuf kottu jedha dhugaa Rabbii. Isa duraanii nuuf jedhee dhufee nuuf jedhee fannifamee reebbamee du'eera. Du'ee du'a moo'ee ka'eera. Amma garuu nutti dhufa malee akka duraanii nuuf hin dhufu. Maal fedhe yeroo duraaniiti kan inni nuuf dhufe waa baay'ee ta'e kan inni arfi du'aa mo'atee ka'e jechuudha. Waaqayyo waan godhuuf qaban hundumaayyuu hubannaa fi ogummaa isaa nuuf haa kennu. Nuti wallaaltotadha, nuti cubbamtootadha. Nama sekondii takka dabalachuuti hin dandeenyedha dhugaa Rabbii. Kanaaf iyyuu Waaqayyo jireenya keenya keessatti dhugaa Rabbii hubannaa fi ogummaa isaa nuuf haa kennu. Baay'ee tokko na ajaa'iba. Akkasuma immoo viidiyoon kun hedduu tokko dhugaa Rabbii hedduu barumsa guddaa kan isiniif ta'u jechuudha viidiyoon kuni. Viidiyoon kun hedduu barumsa namaaf ta'a jechuudha. Mee viidiyoo kana ilaala. Abbaan manaashii yeroo baay'ee kennaa hin kennuuf ture. Isheen garuu maal gooti hin madaalti. Kana maal gootu ishiitiif abaabootti kennite alatti bahi kootu jetteeni. Namichi waan maal akka isheen gootu ishiidhaaf hin galle isaaf hin galle. Garuu itti ganaa barri banatee naa seenu. Akka waan inni fidee fi dhufeetti harka rukuttee irraati fudhatte ababaa fi kennaa jechuudha. Garuu namichi hirrifate isaaf hin galle dhugaa Rabbii hedduu na kofalchise. Maal akka ishiin gochaa jirtu isaaf hin galle. Ishiin garuu gizee hundumaa gizee inni alaa dhufu laaltee waan dadhabdeefidha. Har'a maal fidee dhufa laata?
boruu maal fidee dhufa laata jettee yaaddee waan dadhabdee fi qoomee ofii kiyya yoon biteetti kenne isaaf galaa laata kan jettu maal goote kennaa ababaa fi kennaa bitteetti kenniti ala bayi. Gisee ishiin alatti baastu namichi rifateera maaltu ta'ama jedheeti giraa gabbee. Naa mee kanarraatti maal barattu dhiironni keenya? Dhugaa dhiironni baay'een waan akkasii wanti hin beekne hin jiru. Unkaan kennaa kan kennu dhiisiti ala akka dhufen kaballaa kan itti kennutu jira jechuudha. Dhugaa dhiironni baay'een biyya keessatti gaafa baay'ee ilaalla. Ollaatti isaa arguutii hin danda'a. Waa'ee kennaa hin beekani yaani dhugaa dubbachuudhaaf gaxarii keessatti faa kennaa akkasii minaamini wanti beekan jiran. Geeruusa keessatti immoo dhiironni baay'een amala garaagaraa qabu. Kaasanii dhuganii dhufanii kaballaatti kennu kan bakka kennaa san. Gana eessa oolte jettee gaafachuutii hin dandeessu, eessa turte jettee gaafachuutii hin dandeessu. Aangoo hin qabdu jechuudha dubartiin gaxarii dhugaa baay'ee miidhamtee jiraatti. Kanaaf iyyuu kun irra hin jiru. Kanaaf ijoollee anama dhumarratti jechuudha gaafa abbaa manaa goradhe zinjiri viidiyoo kanatti agarsiisa. Yoo inni kennaa naaf fidee dhufuu baate jechuudha. Maaliif fakkeenyadha kun amma kenna. Yoo inni beekuu baate tan agarsiisa zin jedhe. Sanaaf iyyuu maallatti agarsiisti jedhee haa galuufi jechuudha. Kanaaf iyyuu mee baay'een keessanaadha manaa keessanii maal gootanii galtu? Dhugaama dubbachuudhaaf mee baay'een keessan kennaa bittanii fi galtanii beektu moo kaballaa fuutanii fi galtu? Inna akkasiin baay'ee tokko na kofalchiise dhugaa viidiyoon kun barumsa of keessaatii qaba. Dhugaa jaalala agarsiisa jechuudha. Yaani kennaan baay'ateedhaaf miti. Namoonni tokko yaani fuula ifaadhaan iyyuu haadha manaa isaanii yoo dubbisanii ala baanii dhufanii fuula ifateen gammachuudhaan yoo haadha manaa isaanii dubbisan kun iyyuu kennaa caaludha. Tokko immoo alatti bee fuula isaa sireesii godhee akka waan ishiin waa balleessitee eegaa ooltu wayii bakka asiifachi ammanaa ceqee waan manni amaluma hin taane wayii kan irratti agarsiisu jira. Akkasuma kan illee reebu jira. Akkasuma kan arrabsulee jira. Bakka waan baay'eetu jira jechuudha. Dhugaa waan baay'eetu jira. Waaqayyo sinaa oolchu waan akkasii. Abbaa manaa gizee hunda ala ba'ee chokkoleettaa alaawwan wantoota adda addaa bitee sinii dhufu siniifaa ta'u siniifaa kennu. Akkasuma kinoo akkuma isheen amma agarsiiste kana ababaa kennaa kan sinii fidee dhufu siniifaa kennu siniin jedha. Viidiyoo baay'een barumsa namaaf ta'a dhugaa dubbachuudhaaf. Viidiyoo kanarraati waan hedduu akka barannu abdiitiin qaba. Kanaaf iyyuu namoonni baay'een nama laaluu beektu. Arra buru jijjiirama laata arra buru jijjiiramti laata kan jedhu eegutu jira jechuudha. Garuu gizee hunda isaanuma yoo ta'e tariqoo yoo hin beekneen iyyuu nan barsiisa kan jedhamtu jiru. Amma ishii waan eddee dadhabdee fi maal goote itti kennite jechuudha. Isaan booda kanaaf iyyuu amma kanaan booda bareera waan ta'eef gaafa ala bahee dhufe waan tokkollee harkatti qabatee fi dhufaa jechuudha. Kanaaf ishiin immoo hin gammaddee. Akkas fakkaata siniin jedhamu uummata jaalala. Kanaaf iyyuu viidiyoon irra qabadhee dhufe kanumadha. Dogoggora jiruuf na of kalchaayi. Bakka itti dogoggoree koomentiidhaan na beeksisaa siniin jedha hordoftoota kiyya. Hedduu sin jaaladha, hedduu sin kabaja. Maatii koo ta'uutii hin dagatina, walaa jabeessinu, walaa guddisnu siniin jedha uummata jaalalaa, uummata qashtii. Hunduma keessaniif immoo nagaa waaqayyo siniif haa baay'atu lafa jirtanitti. Wanti nagaa caalu hin jiru biyya lafaa kanarratti. Nagaan qabeenya tokkodha. Nagaa jechuun waan guddaadha. Hangafa waan hundaati jechuudha. Biyyi tokko nagaa qabaattee biyyi tokko nagaa hin qabdu jechuun walumaa galatti nagaan hin jiru jechuudha. Sanaaf iyyuu waaqayyo biyya keenyaaf illee nagaa haa deebisu. Waaqayyo du'a tasaa nu haa oolchu. Baanii alatti hafu nu haa oolchu. Siniin jechuutiin jaaladha. Dhugaa biyya keenyaaf kadhadhaa waaqayyo biyya keenyaaf nagaa haa deebisu. Jaalala tokkummaa haa deebisu. Arbuun hin dadhabne simbirrootu wal dadhabaa jedha Oromoon. Kanaaf iyyuu lafti dacheen nu hin dadhabne namatu irratti wal dadhabee waan ta'eef waaqayyo jaalalaa fi hubannaa ogummaa isaa nuuf haa kennu siniin jechuutiin jaaladha. Waan hanga yoona lafaan hojjettaniif guddaa galatoomaa. Hedduu sin jaaladha, hedduu sin kabaja. Nagaan naaf tura.